Damsee shittoo jedhaniiti isaan fiduu fi asitti dhufee wattaadarallee asii eessisaa ture. Gulan ammoo kuwwan hundinuu warra isaa waliin jiru doktoroonni muluun baalasulxaanii muluun dhufee asii footoo ka'ee abbaan duulaa ammoo dhufaara duma jedhu sodaatee achumaan bade. Hin deebine wantooti rakkoo wayii dhalate jedhee achumaan duubatti hafee lamuu achuma hin deebine achumaan hafani. Amma waajjira mootummaa jedhama malee abbaan duulaa ta'uu fiitiifuu bootaa gadhiisee maal qaba amma kalam afaa hojjenne malee ka abiyyi faa hojjenne malee kuni ka juwaarii faa hojjenne malee warroota amma biyya gargaaraaru ka mootummaati jedhama maqaani koottaa ol seenaa jedhan. ما كان قوت في سنيراني مشيجي قتيرة أباو أسيق الشيرة جلنيت يوسني بقى باجي نوسقايات راني دفني وري أدقوت اللي بقى هذا في جلنيت هل كانوا مرسنين مني لالني كانيت كون تاريخ مالي وان تقو أسيرة نرجعني يعني هذا دفني لالي جنة دم شفتا كيسا جياس جلني كوتا لما جلني ساولي يوسينو إنسان أجابني تبجا مجالشة نشلمني ديمني كبرات هو جلني أكسيني أكستو قبل مسيكا جارسنا قرن مسيكني إلا بكا باندولاتا وجرا كوجن نكان روسني واو أوفيسات إيه أوفيس جلما واجرا بيرو جلما يوسنا أستاني تي بربيسا رتي تاني ورقة بارفتني sunammoo bakka abbaan duulaa taa'u jennee yoosanii amma ammoo bakka ka mootummaatii ka gamaa sun ka shiloonni taa'u warri abbaan dhimmaa ka taa'u achirraa jammaree duubisanii asiin seenaniiti achirra naannanii dhufanii dhufuu hin dandeenya. Awwaara isin akkana hoodho kana qabadhu dhaqi. Asmaanillee seenee achi garana. Ready? Aye. So abba kundi naannoon kuni bashannanaaf odoon taane la hujiif jettaniirtanii. Kuni bakka hujiiti biiroo jedhama. Ofiisaa bakka waan hayya biiroo. Eeshi welcome to Dannaba Cave. Come on basin samoon jedhatu. Asitti waa barreef. Kuni bakka biirooti bakka waajjira jechuudha. Amma bakka mootummaan taa'eeti asirratti warra abbaa dhimmaa as tanaagadu. Astaaniiti kun kagama suni maqamacha
wanna isaanii eeggatu jechuudha. Carraa isaanii ijoollee maal isinii ajajama jedhee asuma taa'eeti amma du'aayee naa godhu abbaan gadaa faatee dhibbi dhagayi dhibaayyuun dhagayi akaakuun dhagayi abaabuun dhagayi jedheeti bakka hunaga toltu jedha. Maarraa akkas taanaan kun biiroo yookiin oofisa waajjira abbaa gadaa ta'uu qabaa iyyuu. Kuniini sunillee addaan jira ka hojjanneeru ka abbaa gadaatiif ka hojjette hojjanneeru illee jira. Biiroo abbaa gadaan jira jechuudha sun galmi abbaa gadaa. Kun amma ka mootummaati jechuudha. Akka kana. Ayyee haga toltuuti. Achiin baanee. Waraabarta? Okay ayyee. Ayyee kun hoo ka maaliit abbaa? Kuni bakka madardara waan kaa'atanii waan akka dhugaatii waan akka lallaafaa kanneen irra kaa'atanii kun xarapheessaadha jedhama. Kaasee kun xarapheessaa. Kun ammoo bunaa beeti jedhama kun. Mana bunaa. Mana bunaa jedhama. Asiin ammoo kun addaraashii jedhama kun keessi isaa. Gulezeerii jedhama afaan jaraatiin. Maal jedhama? Afaan Hayyee. Kana maaltu adda bakkee kana bakkoota argineen addatti kana maal godhe? Kana maaltu adda godha? Kuni ani gisema hojjedhu natti toleetuma manatti mudhate hojjedhe gisee hojjedhe jedhu deemsi isaallee sagalee isaa furdisaa dhufee bakka manni kun mana addaati cirraashuma kan jedhu ani addumatti eegalee kana waan akka waltajjiillee keessa seenaniiti hin ta'aniin hojjetanii yaada mistirii adda addaa suuta asitti ta'aniiti yaada hin qaaqan jedheetiin. Jaarsumaallee asitti ta'uu danda'an. Yaada waan jaarsi addaa waan ta'ee itti haasa'u kun kanaaf hojjenne. Bareeda hayyee. Hayyee. Kana kilipiitu hojjete. As keessa kilipii hojjeteera? Migibee nyaati Tigireenyaa. Mee eenyutu kilipii as keessa hojjete? Migibee Abiraam Gabri Madiini. Asitti jechuudha. Faanosa kun achiif achi kaateeti. Migibee nyaati asii bakka kana holee ciisu ol ka'eeti asirra taa'aa ka'aat achi asirratti hojjete kilipii. Akkasuma kanarraa wanni hubannu artistoonni saba biraa jechuun waan adda addaa fidaniitiin waan uummati kennamee hin jiraayyuu hin beekne irratti hundaa'anii waan addaa viidiyoo isaanii sababsanii waan akkanaatiin godhanii kennamooyyuu kan namni Oromoo hojjate artistoonni kenna waan akkanaa ittiin hojjetanii hin jiranii. Kanaafillee artistoonni kenna Bashiir Diidaa si jaaladha na jaaladhu jedhaa kan sirbu suni. Sun dhufeeti durba waliin dhufeeti asitti kaa'ima waliin dhufeeti dargaggoota waliin dhufeeti asitti si jaaladha na jaaladhu jedhaa sirbeetu sunillee kilipii hojjetee deemeera. Hojjeteera? Hojjeteera. Deebii barakati mareedi jedhanii peenxee suni harbaa mincii achitti kan sirbu tokko sunillee diraamaa adda addaa asitti hojjetee deemee jira. Bareeda. Gara fuulduraallee waan san caalu akka hojjetan abdii qabna. Duratti bakka shaayii irra ka maashinii shaayii irra kaa'anna jedhaa hojjenne gara hoteela as dabarsanii jenneeti kun hoteela jedhama bunnaa beetiif hojjetame kun. Goda kanadha. Ayyee. Ilaas ta'anii suuta bakka du'aayitti godhatanii. Kun bakka du'aayitti godhatanii. Bakka asuma siqi jaarsana. Bakka du'aayitti godhatanii bakki kun ta'aniiti. Abbaan gadaa du'aayitti namaa godhu bakka kana bakka falaati jechuudha. Mee akka abbaa gadaatti isinillee du'aayi godha? Faatee dhibbi dhagayi, gadaan dhagayi, abaabuun dhagayi, akaakuun dhagayi, faatee waa geenne waa hanqanne maraabaan golgaa golgi nagaa faateen dallawaa jedhanii kunoo akkasii wal eebbisanii. Bakki kuni bakka abbaan gadaa taa'u kunoo isinii mul'ataa raami? Bakka teessoo abbaa gadaati suni. Abbaan gadaa dhufee beeka? Dhufee argee beeka? Abbaan gadaanu martinuu abbaa gadaati jedha hima asnamaanu waa walii haxarraanee hin beennu. Jaarsotiin warri abbaa gadaa kunniin illee warra siinqee waliin dhufaniituma nam'anii yaa'aniirani. Du'aayilee godhaniituma yaa'aniirani. Hayyee eega du'aa ka abbaa gadaa jiraate ka haadha siinqeellee nu mul'iftan ka. Waa jira. Siin kun hin jira gamas illee hin jiraayyuu. Koottaanii ammaas. Hayyee kun hoo maali abbaa? Kana maal yaaddanii qottan? Kana durumatti ennaa qotusanii eebjuu akkuma argeen haroo qota jedheeti haroo kana qote.
mitira tagarachaa tan argitu tagarachaa mitirii lamaa tana bichaa sammuu sanii qabeeti haga mitira afurii bichaa qotee ka'eeti isii irratti bishaan lolaa kana isarra kuuseeti biyyaan guddisaa dhufe bakka kanaan burqaan haa ba'u bakka kanaan taarikiin haa ba'u hara baafannee hara baafadhu jedhaate dhalaa kormaan nu eebbisaa horiillee obaafata adeemani namni henna san bishaan hin jiru boombaan biyyaan dhufne laga shaashamannee kana waraabanii dhuganii kaa gubbaatti itti miicanii harreen itti du'a fardi itti du'a kana waraabaa dhugan duri harommaan hin jiru kana biyya kana amma yoo san bakka taarikii argine jedhaati taarikiin nu baay'ee taarikiin kunaa guddatu jedha nu eebbisaa adeeman du'aa nu godhaa amma waggaa 5 bishaan kan haga waggaa 5 biyya galgalaa tureeti indegana deebeeti mee burqaa barbaadaa jedheeti keessuma isaa gaduma siqaa oduma jedhu mitira 12 godhe gubbaa isaa irraa haga asii dhakaa amma kun gubbaarra liishoon cufeera malee dhakaa dhalateerra ga'ee gimaash mitirii cabse dhakaa sanii burqaa barbaadaa jedheeti maraatichi nu fixee nu ajjeese bakka bishaan hawaasaa dur dhooyee nama fixeera kun akkasan bishaan galabbaxee nu fixuu fi eelee lafaa cabsaara jedhaniiti na hidhuuf yaa'e ollaan kenna asirratti amma aaree halkan itti dhisee horafuu helikopteriin bakka bakkaa dhufaa akkuma allaattii kana gibbii keessatti harca'a. Eebjuu teessaniin? Eebjuunee indegana keessaa gayyaa'eeti faranjoonni namoonni adda addaa keessaa yaa'ee gaaddisa taa'eeti waa nyaata. Amma barataan Itoophiyaa illee baandiraa qabateeti masmurii baafataati akkasumaan gibbii onnamee kuwaasii taphata yoo dammaqu eebjuudha yaada kiyyaa yooma san gara masnaanyaa qayyareeti. Gara hoteelaatti jijjiirtan? Gaafas gara jijjiireetanii gubbaa kanarra badhisaa dhufee keessa gadi qotuu hin dhiisee badhina kana achi asitti kenne jechuudha. Bakka wanni kun marinu walumaa gala akka hojjetamtee nuyyuu eebjuma san irraa diizaayinii taateeti kaartaan isaa eebjuu keessaniin. Eebjuma irraa kan ka'e. Ajaa'iba. Hayyee. Galatoomaa isiniin jenna. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa mallee waan. Maqaan kee sooretti garuu haadha kennaa naan jedhanii. Haadha kennaa? Haadha kennaa naan jedhan ilma kee maqaan kennaa. Akkasii garabooma beekaa. Eeshi maaree anillee gammadaa waayisoo baanataa shanaa jedhaa gosaa madarchoo balbalaa habiiboo warra baanataa shanaa jedhanii akka kanaa miree akka amma baga wal barreellee baga wal agarreellee nu yaadadhaa bakka silkii keessanillee nuu kennitanii bilbilaa isin gaafannaa jaarsii oo ka isinii faqqatu kam inni jaarsii amma as keessa? As keessa jiru. Silkii kanuu kennitanii fi yaada adda addaa bilbilaa isin gaafanna gisee ammoo nu gisee waan kana mul'isuuf dabarsitanii nu bilbiltanii kun laalladhaa televizyiinii keessatti laalladhaa jettanii nu wanni jettanii warri qarratsee deeme maqaa ofiitiif silkii ofii nu kennee ka'ee nu bilbilaa sanumaaf jennee malee. Hayyee sun rakkisaa miti ammallee jabaadhaatii waan kana akkanuma itti fufaatii waan addaati waan inumaa yaadamne godhu jirtanii. Barri yoo nagaa ta'e waan hojjannu gana nu fe'uma gichaan gabbu'ee jennaan tun fuulomne jedhe namichi hujii akka yaadee qabeeruufanii wadhakka illee ga'een jiru amma mangistii kana rabbi nagaa nu haa kennu gaafa mangistiin kun gadhaabatee biyya gadhaabee jedhe isa waliin itti lufneeti bakka hin hojjannaa hoo rabbi jedhe maasha Allah. Hayyee horaa bulaa dagaagaa isiniin jenna galatooma. Isinillee jiraadha thank you jenneen. Hayyee sagantaa keenya kadhaa kanumarra xumurraa bakka kana laaltanii akka an ajaa'ibeetti akka itti gammadeetti akka itti proud ta'etti isinillee akka taatanii abdii qaba. Warroonni naannoo kana jirtan ammoo warroonni waan garaagaraa hojjettanii warroonni invest irra ta'uu barbaadanillee yookiin invest godhuu barbaadanillee nama kana akka qarqaareetiin yaadaan ta'ee mallaqaan ta'ee akka qarqaaru kabajaan isin gaafadhaa baay'ee na ajaa'ibeera baay'ee na toleera kanaaf kottaa laalaa jedhee invite isin godhaa sagantaan keenya kanuma xumuraa haga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa dagaagaa jedheera.